sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Eebila Didamilama bara 2015 Arkafuun akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo sagantaa keenya har'aa keessatti jalqaba tarkaanfii suukanneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo fi qophii addaa qe'ee isaa fi oomisha isaa hattuu irraa kan eeggatu abbaadha mata dureewwan jedhan irratti wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Qophii waliin an ayyaanee kaayyooti wallee warraaqsaa isin affeerruttis buhaaraa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Tarkaanfii suukanneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo. Lammiilee mootummaa dirmatuu fi lammii dhaqqabuuf dhiyootti hin qabne rakkoo fi hiraara jalaa obbaasuu fi abdii nuuf darba jedhuun gammoojjii hamaa qaxxaamuree Liibiyaa ga'e irratti tarkaanfii suukanneessaa ISIS yookaan mootummaa Islaamaa ofiin jedhuun lammiilee saboota Itoophiyaa irratti fudhatame tarkaanfii namoomaa ala kan ta'ee fi ala namaa kamuu irraa kan hin eegamne waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee balaaleffata. Gochaan bineensummaa akkanaa ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabne ta'us dabalee hubachiisa. Tarkaanfii loogummaa amantii irratti hundaa'uun namoota harka qalleeyyii fi siivilii irratti fudhatame kanaan gadda itti dhaga'ame maatii lammiiwwan gaaga'aman irra ga'eef ibsa jajjabinaa hawwaaf. Loogummaa bifa kamuu ummataa fi lammiilee miidhu kamuu jabinaan kan dura dhaabbatu ta'us mirkaneessa. Hiree kanaanis hundee rakkoo lammiilee Itoophiyaa balaaf saaxilee kana hawaasni addunyaa akka hubatu yaadachiisuu fedha. Impaayera Itoophiyaa impaayera bittaan abbaa irrummaa irratti dagaagee lammiileen mirga dhablee taasifamuun keessatti hiraarfaman. Biyya hacuuccaan siyaasaa fi dhiittaa mirga uummataa fi ilma namaa hadhaawaa ta'e keessatti gaggeeffamu ta'uu irraa fi tarree biyyoota hiyyeeyyii keessaa bahuu dhabuu irraa lammiileen dhibbeentaa 40 ol ta'an hiyyummaa maayyiin keessatti dhamaa jiraatan. Impaayera saaminsaa fi malaammaltummaan keessatti saaree murni bicuu keessatti duroomee wayyamni keessatti hagabee jiraatu. Impaayera uummatoota biyyattii keessaa kan miiliyoonotaan lakkaa'aman har'ayyuu gargaarsa alagaan jiraatuuf dirqaman keessa jiraatan. Biyya bilisummaan uummatootaa fi matayyaa kabajamuu hanqatu irraa barattootni, beektotni, gaazexeessitootni, hooggantoonni jaarmoota siyaasaa keessatti hidhaman, ajjeefamanii fi dararaman impaayera mirgi walaba ta'anii bakka bu'aa ofii filatuun abjuu itti ta'e lammiileen kan hin beeknee fi hin feene filuuf itti dirqisiifaman. Filannoo fakkeessiin hawaasa addunyaa sobaa jiraatuun filmaata itti ta'e. Impaayera mootummaan hiree ofiif raggaasee cabsuudhaan dhimma amantii keessaa harka naqatee moototii amantii sirna abbaa irrummaaf amanamootaan amantoota irratti muudamanii fi kan mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu jedhan ari'amanii fi hidhaman ta'uu irraa lammiileen biyya kumoota dhibbaan keessaa baqatan taatee jirti. Madda rakkoo impaayera Itoophiyaa kanneen hubatanii hanga furmaata itti hin goonetti lammiileen biyya isaanii dhiisanii furmaata mataa barbaacha baqatuun hin dhaabbatu. Namni biyya isaa irraa biyya hin beekne hin filatu. Kabaja lammummaas salphinaan hin jijjiiru. Lammii fi uummata ofii irraa alagaa filatnoo dura godhatus hin jiru. Kan biyyaa fi uummata isaa irraa isa baqachiisu dhiibbaa siyaasa irra ga'u lafa isaa irraa ari'amuu fi hiyyummaa saaminsaa fi cunqursaa irraa maddedha. Biyya ofii irratti alagoonfamuu irra baqattummaa filmaata godhata. Har'a lammiileen Itoophiyaa hedduun dhiibbaa mootummaan irraan gahuun jireenya itti hadhaa'uu fi iggiitii jireenyaa dhabuu irraa mootummaa wayyaanee hadheeffatuu fi balaaleffatuun osuma beekanii du'atti adeemaa jiran. Itoophiyaa keessa jiraachuu fi osoo baqatanii du'uun garaagarummaa dhabuu irraa du'a filatan. Kana irraa lubbuu ofii kennanii barahaa saahil qaxxaamuranii kan Liibiyaa seenan kumootaan lakkaa'aman. Galaana diimaa cehuun Yemen keessatti lola gidduutti qabamanii kan hiraaraa jiran kumoota kudhanootaan lakkaa'amu. Kanneen malees kumoota hedduun kan lakkaa'aman biyyoota akka Afrikaa kibbaa gidduu gala bahaa
Keeniyaa, Sudaan, Somaalee fi biyyoota biroo keessatti jireenya salphinaa fi gadadoo keessatti argaman. Baqattootni hedduun kan dubbatuuf dhabu irraa ukkaamamee hafe malee bakka iyyuutti guyyuu ajjeefamaa turan. Ajjeefamaa akka jiranis beekamaadha. Dhuminsi suukkanneessaa eebila 19 bara 2015 garee ISIS jedhamuun lammiilee saboota Itoophiyaa irratti ga'eef gareen tarkaanfii fudhate gaafatama isaa dura ta'ullee mootummaan Itoophiyaas dhuminsa lammiilee fayyaaleeyyii irra ga'eef gaafatamaadha. Biyya isaanii keessaa akka nagaan hin jiraanne taasisuun dhuminsaaf kan saaxile mootummaa kana waan ta'eef. Impaayera sirna abbaa irrummaan durfamtu bulchiinsi gaarii keessa hin jirre dimokiraasiif masaanuu taate keessa kan jiraatu barbaadu hin jiru. Kana irratti impaayera kana keessa jiraatu irraa baqattummaan kan filmaata lammiiwwanii ta'e sirna nama nyaataa kanatti deebi'uu irraa dhumuu filatuun baqattoota ammoo mootummaan wayyaanee ummatoota biratti jibbamaa fi balaaleffatamaa ta'uu ifatti mirkaneessa. Kanaaf hanga impaayera Itoophiyaa keessatti jijjiiramni hundee hin argamnetti jireenya wayyaawaa hawwuudhaan osoo baqa yaa'anii gammoojjii saahil keessatti dhabamuun galaana diimaa fi meeditiriyaan keessatti dhumuun gartuu finxaaleeyyiin ajjeefamuu fi gorra'amuun hafuu hin danda'u. Kan dhuminsa lammiiwwanii fi baqa hambisu sirna impaayera Itoophiyaa irratti of roomsee jiru hundeen jijjiiruu danda'u qofaa ta'uu addi bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa. Dhuminsa lammiilee irra ga'e kana mootummaa wayyaanee ittiin siyaasaa fi dippiloomaasiin daldalee umurii bittaa isaa dheereffatuuf itti gargaaramu irra darbee hundee rakkoo lammiilee biyya baqachiisaa jirutti furmaata soqaan hin eegamu. Waan ta'eef ummatootni Itoophiyaa waliigala miidhaa irra gahaa jiru kana hubatuun furmaata itti barbaaduu irratti qabsaa'uun alatti filmaatni lammaffaa kan hin jirre ta'uu addi bilisummaa Oromoo hubachiisa. Kana waliinis hawaasni addunyaa gargaarsi bifa garaagaraa mootummaa abbaa irree kanaaf arjoomaa jiran lammiilee biyya miidhaa jiraachuu akka hubatan yaadachiisa. Furmaata kabeebsaan rakkoo Itoophiyaa furuuf yaalii godhamu irratti yeroo fi qabeenya qisaasuu irraa furmaata hundee argamsiisuuf ummatoota Itoophiyaa fi jaarmoota bilisummaa fi dimokiraasiif qabsaa'an waliin akka hojjetan addi bilisummaa Oromoo gaafata. Maayii irratti ummatni Oromoo haalleen ulfaatoo fi walxaxoo ta'an qormaata jabaa saba tokkoo fi akka namaattis gaaddisa yaaddoo uumaa jiranii fi naannoo keenyaa fi addunyaa kana irratti dorrobaa jiru kana hubatuun haalleen adda addaan osoo hin butamne mirga isaa kabachiisuuf qabsoo isaa kan wareegama kitlaan itti baase gaafate asiin gahee bakkaan ga'uuf galii isaa bilisummaa fi walabummaan qofa of fuulduratti ilaaluun harka wal qabatee akka socho'u addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Ummataa fi ilma namaa kamiifuu kabaja qabaachuun bakka jiru hundatti jaarmiyaa isaa fi walii isaaf dirmatuun akka socho'u hubachiisa. Tarkaanfii suukkanneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo. Horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qe'ee isaa fi oomisha isaa hattuurraa kan eeggatu abbaadha. Akkuma beekamu mukti hidda hin qabnee fi mootummaan uummata hin qabne tokkodha. Mukti hidda hin qabne yoo bubbeen xinnoon shellee kaate akka garagalu beekamaadha. Mootummaan fedhaa fi lammii biyyattiitiin hin hundoofne faashistiin abbaa irree akka wayyaanee kun onnee uummatichaa keessa waan hin jirreef hinumaatu ajjeechaa, hidhaa, saamicha dararaa fi daadarkaa ummata irraan gahan irraa kan ka'e jibbamuun balaaleffatamaa as gahuun ifaadha. Haa ta'u malee qabsoo ummataan gatantaraa kan har'aan geesse wayyaaneen shororkeessituu fi weerartuu ta'uunshee biyya keessaa fi alatti saaxilamee har'a kophaatti hafteetti. Har'aan tana haqa lafa jiru yeroo ilaallu wayyaaneen akka muka goggogeetti dhaabiitti burkutooftee duuteetti. Gochaama mataa isheetiin sakaalamtee harca'aa jirti. Garuummoo hin awwaalamne. Keessaa fi alaan kallattii hundaanuu wayyaaneen mormi ishee qabameera. Sadarkaan qabsoo uummata keenyaa jabaatee as gahee jira. Yeroo har'aa kan barbaachisu waa lama qofadha. Kunis tokkoffaa wayyaanee tortortee duutee jirtu awwaaluu yoo ta'u, inni lammaffaa immoo yeroo wayyaaneen buqqaatu bakka isheetti leellistoonni nafxanyoota fiwudaalistootaa akka gadi hin dhaabbanne qolachuu qofadha. Akkuma argaa jirru yeroo har'aa lammiileen biyyattii wayyaanee baqatanii
jireenya dhabanii godaananii turanis godaansarraa fala dhabanii bineensota akka wayyaanetti garaa namaaf hin laafne ISIStiin akka loonitti qalamaa jiru. Kanaaf ummanni biyyattii biyya ormaatti baqachuun fala akka hin taane hubatee wayyaanee dura dhaabbatee mana masaraa keessaa ari'uuf foolataa jira. Falmaan kunis kan of duuba deebi'u miti. Amma bubbeen warraaqsaa wayyaanee bittinsuu ka'eera. Garuu ilmaan nafxanyootaa sirna nama nyaataa fiyudaalizimii deeggaran kanneen akka Gimboot Sabaatti ofiin jedhanii fi Samaayawi paartii ofiin jedhan qabsoo ummataa kana kallattii hin taanetti dabsuun sirni gabroomsaa abbootii isaanii akka deebi'eelatu gochuuf gorora cobsaa jiru. Kunis akka hattuu qe'ee namaa dhayxee oomisha namaa sassaabbachuuf kaattu wajjin wal isaan fakkeessa. Abbaan biyyaa unu Oromoodha. Qabsoo walabummaa fi bilisummaaf kan kitima kaffalee unu ganama calanqoo anolee fi kokorraa jalqabe kaleessa baalee fi shawaa osoo hin jenne Oromiyaa mara keessatti gatii qaalii baasaa kan ture eebilli 15 kan itti kabajamu gootota abbootii hawwanii fi obboleeyyan keenya yaadachuun barbaachisa. Har'as gatii gurguddaa kan baasaa jiru eenyu akka ta'e dhiigni yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti gadi nam'ee ni dubbata. Ilmaan Oromoo fi ilmaan Oromoo qofadha. Haa ta'uyyuu malee oomisha qabsoo Oromoo daddaraaree firii baase haammachuuf sassaabbachuuf ilmaan nafxanyootaa foolachaa jiru. Fincila guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irraas kan hubannu kanumadha. Uummanni keenya Liibiyaatti akka baqatu gochuun balaa ISIStiif kan lammiilee keenya saaxile ISIS isa biyya keessaa kan ta'e wayyaanee mataa isheeti jechuun uummanni keenya sabaa fi amantaan otoo waliin qoodiin kan fincilicha gaggeesse yoo ta'e illee warri Gimboot Sabaattii fi Samaayawi paartii jedhaman fincilicha unutu hoggana jechuun mana masaraa seenuuf of kaadhimaa jiru. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya keessaa fi alatti argamtan marti ebelu OLF dha, ebelu ABO dha, ebelu OFC dha, ebelu Madraki, ebelu OPDO dha otoo hin jedhin wal takaaluu fi wal dorgomuu dhiifne tokkummaan fincilicha gara fincila Oromootti injifannichas saba keenya jaarraa tokko ol gabrummaa jalatti kufee abbaa biyyummaa isaa dhabeef akka oolchinu fincilli amma Finfinnee keessatti qabatee jiru kun akkasumatti bal'atee guutuu biyyattii akka qabatu Aqaaqii, Sabbataa, Buraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo, Boolee fi bakka hundatti akka qabatu harka wal qabannee akka hojjennu gama hoggansa hundaan qajeelfamni akka kennamu yeroo gaafannu diinnan keenya wayyaanee gararraatti biyya keenyaa fi saba keenyaaf balaa qaban oomisha qabsoo keenya akka nu jalaa hin sassaabbanne tikfachuu dagachuu hin qabnu. Qe'ee isaa fi oomisha isaa hattu irraa kan eeggatu abbaadha. Kanattaan sun sagalee diddaa guyyaa irraa siinii dhiyeessina akkanatti dhiyaata. deebii haala yeroo irratti taasifnee qabna nu hordofaa. Duraan dursa gaaffiif deebii sagalee qeerroo waliin gochuuf yoomaa ta'uuf hedduun si galateeffadha. Isinis galatoomaa carraa kana naa kennuudhaaf galatoomaa. Hayyeegaa teessoo fi maqaa fi bakka jireenya keenyatti himuun yoo eegalte nuti tola. Yeroodhaaf maqaa koo ibsuu hin barbaadu bakka jiraatu naannoo Boolee Bulbulaa naannoo eerpoortii duuban jiraadha. Naannoo ammaa jiraatu naannoo Bulbulaa magaalaa Finfinnee Aqaaqii Sabbataa fi Buraayyuu bishaanii fi ibsaan ni jiru jedhama. Kun dhugaadha? Dhugaa dubbachuuf taanaan waan jennee haasofnuyyuu hin qabnu yoo zayita ta'e zayitii guyyaa sadii fuuldura uummanni hiriira guyyaa sadii booda arganna. Isumayyuu immoo kana uummanni of dandamatee nagaa tasgabbeessuudhaaf uummanni ol danda'ee jiraachaa jira. Ittaanuuf immoo bishaan yoo ta'e gaafa ayyaana waggaa Faasigaa jedhamu fuuldura bishaan dhabne hanga har'aatti bishaanni guyyaa tokko dhufa guyyaa tokko bada gaafini dhufu eega gaafa sana bishaan ollaati eessa makkalaakayaa bakka jedhamu uummanni hiriiraan ba'eeti naannoo makkalaakayaatii waraabbatee ittiin jiraachaa jira uummanni malee jiruu keessa hin jiru. Wanti jiraannu sun beennu jireenya hin qabnu jechuun hin danda'ama.
Ibsaan torban darbe keessa torban tokko badee torban tokko guutuu uummanni dukkana keessa turre gaafiin asitti ijaaru asitti orri uummanni midhaan mana ofiitti midhaan daasifatu lekkatti daasifatu qabee agabuudhaaf daabbooti mana daabboo mabraatiidhaan dalagu sanas mana ofiitti midhaan daasifachuudhaaf sanaan dalagu uummanni finkii guddaa keessa ture. Mee egaa haala yerootti si deebisa. Guyyaa har'aa hiriirri mormii magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffameera. Mormii kana irratti hirmaatteetta? Dhugaadha hirmaatteera. Ganama akka lammii uummata tokkootti lammii qaama tokko qabnu nuti biyya tokko qabna. Achitti hirmaattee ganama ittiin ture hiriira baanii hiriirratti dhaabbanni eegaa turre mootummaa irraallee waa'ee jecha tokko eeguuf turre sammuun nu madaa'e uummanni guutuun garaan madaa'ee jira onneen madaa'ee jira sammuun madaa'ee jira mootummaa irraa waan gaarii tokko eenne akkasittiin qabeen akkasittiin kana isinii godhallee yookiin isaan duukaa bu'ee rukutallee mootummaa irraa eegaa turre mootummaa waa'ee siyaasaa isaatti ibsate kanaan hundumtuu mataan dhukkubsatee gara waa'ee siyaasa isaatti gara fuulduraatti maal gochuu qabna mootummaa irraa garuu uummanni waan tokko eegee ture mootummaa irraa uummanni waan eege jara kana jara gumaa ijoolleen kanaa hin badu dhiiga ilmaan keenyaatti hin badu jechuun mootummaan dhalachuutu ture mootummaan dhaalanne mootummaa waan sodaatuuf duubaa hin beekne inni uummata nu duukaa hiriira akkas taanaa waa'ee siyaasa isaanii haasa'atanii kanaa uummanni haariidhaanii waan hedduutti gale waan hedduu keessa turame namoonni baay'een iyyuu hospitaalatti galaniiru dhagaan darbatameera federaalli hedduu hir'uutaniiru amma hospitaala keessa uummata hedduutu jira uummata zolbituu keessatti ambulaansiidhaan uummanni guyyaa guutuu naanna'aa jira garuu mootummaa irraa mootummaa tasgabbeessuu danda'a mootummaan tokko yookiin uummata duukaa bu'a yookiin mootummaatu uummata duukaa bu'a uummataaf mootummaan amma adda jiru waan jennee dubbannu hin qabnu siin jira warra qaama mootummaa irraa uummanni waa eegee ba'e waa dhaggeeffachuu ba'ee hirmichaa yookiin mootummaan gara fuulduraatti kanan gochuu barbaada isinis na duukaa hordofaa jechuuf uummanni kanarraa eege malee mootummaan kan inni hafee waa biraa uummanni kan aariidhaan onneen madaa'ee sammuun madaa'ee ba'e uummanni irra fin jira uummanni Finfinnee keessa jiru hangarraatti gochaa suuqannee isaan ta'anitu uummata kanarratti dalagan uummata keenya irratti dalagan uummata keenyaaf immoo nuti kanaaf taanee dandeetti qabanna turre sana eeguuf dandeetti konkolaataa nuuf deemee konkolaataa nu fuudhanii waradaa sirriitti jedhama keessa hojjetna achii nu fuudhanii konkolaataadhaan deemne achii isa deemne immoo uummanni kan hojjechuutu irra ture uummanni sirraa waa eegaa ture mootummaan kana gochuu hin dandeenye mootummaan haasaa haasa'e kanaaf uummanni gara fiigilaatti jijjiirrate dubbicha sirraas dhimma hin qabne biyyas hin qabne mootummaas hin qabne mootummaas biyya keenya keessa mootummaan hin jiru kanaaf uummanni ba'ee jira ture. Mormiin hiriira nagaa kun akkamiin gara fiigilaatti kan jijjiiramuu danda'e? Akkan itti yaadutti homtuu hin jiru ammaan har'aatti ilmaan Oromooti kan irratti madaa'aa jirus irratti buruqaa jirus irratti loraa jirus irratti dhiigamaa jirus uummata Oromoo ture. Hanga sarraatti uummata Oromooti kan fiigisaa jiru. Uummanni Oromoos waan fedhu mirga kuntuutiin qeequun saamita isaan qeenu saamuudhaaf naannoo naanna'anii lafarraa nu kaasuudhaaf kana bichaadha qophiin isaan duraa qaban malee of ijaaruudha isaan kan isaan deeman malee uummata keenya ijaaru uummatuma biyya kanaaf mootummaan taane mootummaan har'a uummanni mootummaa jiruuf har'a waan qabu lafa kaa'eefii jira jechuuf hin danda'amu. Mee egaa dhaabbilee maqaa Amaaraatiin deemanii nuti waame jedhanii kan dhaadachaa jiran dhuguma isaantu si waameetti kan hirmaattan. Lakki isaaniitiin uummanni hiriirres hin jiru uummanni isaan waamanis hin jiru kuni hattummaa jedhama kun hattuudha malee uummanni isaaniitiin hiriirres hin jiru uummanni isaanii waamanis hin jiru uummanni ba'e amma arrayyuu harka dhibba keessa 90 uummata Oromoo naannaa Oromoo kan jiraatu naannaa Finfinnee keessa kan jiru uummanni Oromoo immoo madaa ilmaan isaatii qaba dhiiga ilmaan isaatii jira hidhaa ilmaan isaatu jira kan rukutamee ilmaan isaati kan reebamaa jiru ilmaan isaati hanga har'aatti waggaa 20 rukutu kan reebamaa jiru isaan kanaaf ba'ee fi jedhaaf uummanni Oromoo malee dhimmas qabaachuu hin danda'u gara fuulduraatti taana. Dhuma irratti dhaamsa ilmaan Oromoo maraaf qabdu yoo qabaatu. Biyya ormaa ta'us biyya keessattis ilmaan Oromooti kan ta'a jiru. Ilmaan Oromoo bitaan mirgaan kaabaas dhibbaan yeroo tokko taanee bakka jirru amma yeroon kun yerootti isa harreen hojjetu gaangee keenyaa yerootti ilmaan Oromoo lafa bu'ee amma hojjechuun ilmaan Oromoo tokko taanee sochiin ji'a kana keessa jiru sochii ammaatti ilmaan Oromoos kanatti socho'u qaba bakka jiru kan nu beeku uummata Oromooti dabaleen jedha isa harreen hojjetu gaangee keenyaa. Gaaffiif deebii sagalee qeerroo waliin taasisteef hedduu si galateeffanna. Galatoomaa fi carraa kanaa kennuu keessatti. Olola diinaatiin abdiin mudhatina olola gantuutiin abdiin mudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin
limona limona olola dinatin abdi muradina olola gantutin abdi muradina jabada oromo amaoda kabna limona limona jabada oromo ittifufa kabso limona limona ayume kagota me kagato kana pitti devne oromiya jenne bilisuma jenne bakange nakayo sani digamba nagumasani oromiya jenne bilisuma jenne barinjiru kakage nasabi gabro me jiratu oromiya jenne tarregalle akasobulu kutte na waregantu oromiya jecha bilisuma jecha oromiya jenne bilisuma jenne oromiya jecha bilisuma jecha olola gantutin abdi mudatina jabada oromo wabo kenna wajin limona limona jabada oromo wabo kenna wajin limona limona olola dinatin abdi mudatina olola gantutin abdi mudatina jabada oromo amaoda kabna limona limona jabada oromo ittifufa kabso limona limona kabenya vive kumsalle katota na baochinu oromiya jenne bilisuma jenne ardani nayo challine boruta na jalambanu oromiya jenne bilisuma jenne bakame denuti lol tulukundu mabdalatte oromiya jenne bilisuma jenne sena gabti guma gabti lukunta bakware gabte oromiya jenne bilisuma jenne oromiya jenne bilisuma jenne oromiya jenne bilisuma jenne olola dinatin abdi mudatina olola gantutin abdi mudatina jabada oromo wabo kenna wajin limona limona jabada oromo wabo kenna wajin limona limona olola dinatin abdi mudatina olola gantutin abdi mudatina jabada oromo amaoda kabna limona limona jabada oromo ittifufa kabso limona limona ayume kagota me kagatota na pitti devne oromiya jenne bilisuma jenne bakange nakayo sani digamba nagumasani oromiya nena
kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa irraa hubannoo gaarii akka argattan ni abdanna. Qophiilee har'aaf jenne kanumaan raawwata. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Sagalee qeerroo.